kun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya odoon an taa'ee itti dubbachuu jirtuuti. Aartee akkasii loltee harka hunda facaaftee harkuma isiin facaaftuun kanaan dheetiin isi cabsuu jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtu isiniin jechaa kan keessaatii fi kan alaatis bakkuma jirtanitti nageenyii fi fayyaan isin bira haa jiraatuun isiniin ja'a. Eid Mubarak jeetiin jira gaa kullu sana wantu tayyibiin inni isin bira maal fakkaata alhamdulillah gaanu bira bareedaadha as geenye jirra alhamdulillah bakka nun goos rabbi beeka qatatti aantus isuma beeka jechuudha arraan tana bakka inni argamu gaa eessa yoo jettan akkuma beekamu Faatumaa Tubbirattiin argama Faatuma akkami nagee wallahi salaamata gaafa dubartoota kabajamtoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya ashama harka foon HIV yaalmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanii salaamanni keenya barrisee isin bira haga hundaa kan biyya keessaatis kan biyya alaatis kan biyyaatis hundi keessanuu asiin nu geegaa alhamdulillah kunoo iidii bareedduudha isin biraanoo iidii akkamii iidii gaa maashaallah maan jettu nu biraa oo warra akkamii jirtanii hundi keessanuu ilmaan Oromoo kan biyya ambaatii fi biyya keessa jiraattanis Asiin nugee Fooziyaan arraan tana nabiratti dhiyaattee jirti. Waan nabiratti dhiyaattees yaada isii walumaan barraa jechuu barbaadeeti. Akkasumatti akka isin jettee akkuma Faatumaan jettetti inshaallah waan hin dhufeefis yaadaan dhufeefis inshaallah kanuma waliin garuu ta'a inshaallah karaa yaada keenya dabaraan isiniin jaa. Arraan tana Faatumaa viidiyoota kan argee amma durallee viidiyoo hojii mareetiin jira jechuudha waa meeqa akkuma beekamutti akkuma hordoftoonni fi kabajamtoota walumaan beeknutti jechuudha. Viidiyoon argee durata Abiraamiin argee deebi'eetiin jechaas illee argee jira viidiyoo isaa dhiyoota nagaati miidiyaa irraas dabamtee jirta maaliif waan ajaa'ibaa gadhiistanii viidiyoo keessan gizeen dallaalu hedduu takka gaa'arra maaliin oguu haanniin aare jaamiti hedduu takkaan aare hedduu takka dubbiin isaanii miila keessan nagalchite hedduu takkaan aarsite jechuudha. Akkasumatti Faatumaa asin jiru dalagattiin jira dalagaa bika biraatiin deemee naan jechuu turte. Ammoo viidiyoo san gizee ilaalee waan adda takka na dhagahame. Illoo waanuma miidiyaa irraas dhabamtee qaamaanillee dhabamtee nu biraas dhabamteefu ati yaada kana siifi Abiraamilloo haxxattanii iftuu inumaa waan biraa keessa neexanii waan biraa keessa aniin qaniin Faatumaa dubbii qabbaneessitee haddaasistee jechuu jiru. Deemtanii miicoo fuudhuun san hedduu takka naa jette waan isin gootan irratti biraa wallahi hedduu takka sirraa aaree jira. Maalumaaf waan akkasii hojjetamee na lafa kaa. Saniin si gaafachuu dhufe. Oromoon akka itti duraanuu arba ennaan jala maatii jaan. Kuftee ennaan cabxe jetti. Atis yaada dachaasiitu du'a miti akkasiin jee. Yaada dachaasii nuftee dachaas arraan tana dhufeeti. Akkaan yeroon dura mana dhufetti osoo inni nani manaa ol hin seenin tarkaanfii biraatiin irra fudhatee ture. Maaliif ilmoo fuutee bachiistee naan jee dhufee mana kanatti yeroo dhufe ilmoo nani fuudhee hin jirtu manaas mana xiyyaa dubbaa ganaanuu hin tolfamin dhufe ani jiru mana dhugaadha bika hojiitiin jira. Maaliif Oromoon akkuma si galtee akkuma mataa keetti of addumee maal jechuudha. Maaliifin sinjee isaatu barjaata kanaan arrana dhufeen sinjee akkas je'eeti dhufee waan hin taane wali bobbaane. Maaliif eegana boodaan ati maati alaa dhuftee meeqa yaadu? Alaa dhufee. Aywa. Osoo namni maatii mana namaa quba hin qabaanne alarraa diggisee akkuma diggisaa dhufe sanitti ol seenee shukuru. Duruu waan keessa jiru san hubatee ati maalirra dhaabbattee kana naanis jirta. Maaliif viidiyoo masallaaltee viidiyoo sanis waan ol baase handhugaa miidiyaa gubbaan jira. Miidiyaa irra gabbu'eetiin jira. Maaliif sababa iftuuti kan ta'e intala tana dhiisii kalaas keessaa bahii dhugaa akkumaan beettiin jira. Obboleessi kiyya eega dhufe mana keessaa dhaabbadde bultii abbaan hundi beekataa uffatu jeetiin guyyaa obboleessi kiyya dhufe irraa daawwattoota isinillee dhiifama kunoo mana isaatti dhufate obboleessi kiyyaa. Ijaartii isaatiif obboleessa kiyyaa wal faama jeetiin jiddu beemi. Ifiin shorreessanii haadana dhooniin ol deebisan amma. Ol deebisan. Maaliif micciyoo iftuu jala hatteeti obboleessi hatee kuteeni karoorri kun kan isiin tumtee isii quba qabaa janiiti ol deebisan. Ol deebi'ee taanaan ittumaan fofaqa maaliif ifiif na deebisanii barmaasi ilmoon tumte isaati. Matuma kana jabaata, matuma kana jabaata. Laa ilmoon tun taasisaati moo taasisaati miti? Taasisaati. Ilmoo tana isinii dhalee? Isaa dhalee? Isaa dhalee mi? Abbaan ilmoo iidaanis gabbaasee bashannansiisu? Eessa gabbaasa? Ati makka mana? Isaa lamaan kana nagee hedduu jira?
Nageenyi hedduun jira isaan lamaan kan. Hin barbaachisu. Abbaa nagee hin barbaachisu kan immoo isaa. Na dhageemi waan isitti himu. Ani yaaduma ati yaaddu kanaan na dhibe sitti himeetiin jira yeroo takkarra lamarra kanaas ta'etuma malee waan dhageessu dubbii nama. Obbolii dhaggeeffadhuma foozii hawwan lolchisini. Ani bara sin jiru sin jee. Duraanis wayina jiraan. Amma obboleessa xiyyaawwan na fide. Mucoo fuudhee akka ija godhanii rabshuma isaan miidhee gubbatti oofu jiranii na fide himsi jedhan. Anaa dhufee ol hin seenin naa fi dachaas wali buunee ilmoo mana keetii jirtii naguu dhufe agusanii shaantaa walirraa nugu jira. Mana kana wal finnee kute. Eegana deemeetiin ga'anis fiidiyoo maree wuci booda. Niyyuu fiidiyoo maree daawwattootaafis gallakkisee jechuudha. Obboleessa kiyya funtuqa jira. Arraan booda funtuqan teessu mana kiyya deemtaa. Mana kiyya dhuftaa jeeni fiidiyoo marree jechuudha. Daawwattoota fiidiyoo maree ol deebee irra dhaabbadhu ganaa isiniif taatu isiniif taati. Ma adda kalam kun isinii hin naqu jaarsaa fi jaartii iftoonii fi Abraahim haa wal faamani. Maali tani isin jechuun jiru ati obboleetii iddootti hin dhiibatin isaan kun jaarsaa jaartii iddoo dhaabbadhu isaanii wal faamaa dandeessu wal faamsisii dadhabdu iddoo dhaabbadhu waa isaanii iddoo jedheenis wajjinaa soonni waan dhaabbadeetiin bara heera baatiitiif amma ati fakkeenyaaf tadachaas na godhe saniif hin deebi'e fakkeenyaaf Sabin jabti ko dhaabbadaa kun nama walirra buusaarra ulaa kanaa kukkisa yeesi barbana hidroo oole jedhi birraano waan isin hojjettan kaa ilmoo fuudhamte sanii na ani miidiyaa gubbaan hin jira hin jiraatiin faatuma wal quba qabdan siin jansiif obboleessi reeti hay aboo kana hayyee wal quba qabnaa naaf obboleessa kiyya haa arrarraan kan kee wal quba qabna wal quba qabdan ol baaseenis viidiyoo maree ifiif na dachaasan daawwattoota birraanis ifiif na barbaade Faatumaa ilmoo fuudhee obboleessatti ajajjee obboleessa kiyya ijoollee hin taane tare mootiin daleetu maaliif iftuunii fi ijaarsa jaartii Faatumaatu intala qopheessee fi Ameerikaa irraa ispoonsara qabdi Abraahim deemuuf deema ilmoo sababa kanaan maqaa irra guuttadhuuti. Kana jedhanii tanaan naqanii siin jeebi. Waan isaan naqanii dhaggeeffadhu waan isaan nuuf deebisanii. Ispoonsara qopheessiteetii fi obboleessa oofu deemti Ameerikaa. Yamanitti daawwattoota ispoonsarri Ameerikaa irra nama argan hin jiru. Ifi fakkan uumaniimi amma nuunuu ispoonsara nagee harkate. Deemuunis waan irraan hin oolamne ni deema obboleessa kiyya. Ameerikaas ni deema. Ameerikaa ittanis sunuu Rabbi haa geessu. Ameerikaa ammoo isaa fi iftuuf ilmaan isaatii wajji deema malee yaada isin ooftan kanaaf waan isin bakka baatti akka hin jirre taate walumaan ka garuu ta'a Faatuma gad dhaabbaddaa dubbiirra. Dubbii laaquu jirtan nama malee waan jaaga dhaabbaddu. Isaaniitutu amma na deebisu. Afaan jabeenya kana dhiisime afaan jabaachuun gaarii miti namni. Afaan jabaachuun waan hin taane irratti afaan numan jabaatiin karaa natti jirutu dogongoraadhaa dhaabbaddu. Sinjeetiin jira amma duraas. Booha dubbii kana hubadhaan siin jeebas. Ati qabataa keessatti ani viidiyoo maruun hin jira. Egaa biraan dhufe basitu. Taatu jirtan kaatana tumuu jirtani deemu maal deebisa. Zamiin dhaabbattan jalaa maqaddaa. Isiniif taatu abbaa haadha mana isaati akka fadhanii hojii deeman. Samii dhaabbattan jalaa maqaddaa. Baafate. Ta biraa aaksii fidda abadan ta'e malee numan dhageessu. Abrahaam dhageeffatu sibiin himaa guyyaa dhiyoo kaniin mana keessatti itti dhufe san guyyaa danirraa dhufe aanasitti itti dhufe san mannaan jee. Naan jee dubbiin teetiif tasaa dubbiin tun wal qabsiifti Faatuma wal qabatti dubbiin. Faatuma maali iftuun Faatuma dubbiin tan masiitii deemaan qaalisi malee hunda ga'uu naan jee inaada nama gootanii bultii oogutuu michoo ilmaan keessa jirtu balleessitanii maal hojii diidan. Dubbiin amma dubbiin gaddanaan jeesanii fi dubbiin inni madeen gaddanaan jeesanii fi tamma isin oofu jirtan tun amma akkuma jechaasin jeesanii ati dalagaa fiidiyoo maruutu hin jiru dhagafutu hin jiru bakka biraatiin hin jirettee hojiif dubbiin inni michoo fuudhatanaaf fakkaata. Isin lama wal quba qabatanii isin hin jaanamne. Bari jibbeetii irraa sin jee baru na cinqanii miti haa. Wanni fiidiyoo maruu jibbee miidiyaa irraa bu'ees duraanis ani yaa iftuu karit baasee takkaaniyoon karit bee miidiyaa irraa bu'aa gaafa Abrahaam hin jirreen baana. Hangaan ani jiru mana obboleessa kiyyaa roorroon tun hin seentuudhaan ol deemi. Ani wayiniin bultii isaanii diiguu bolseene yaanni nan oofu jiru kabiraa kan isin oofu jirtan kabiraa. Sammuun teessan ijaartu beeksisa. Sammuun teetii yaada maashaallah ta'e qajaajila. Ani waan intarneetii irratti jiru dhiirti akka mana kana dhufne naanami. Dhiira sani irraa isitti rabshaa wali goone obboleessa kiyya galeemi. Eega obboleessa kiyya mana isaa gadi jeetiin harka isaa fuudhee. Obboleessa kiyya baana isa gala. Hin fuudhee guyyaa sana sitti akkas naan jee fuudheetiin jira jee dubbata.
تيسن ترى مدوقاتنا قريت بيخي جبات فوزيا وين سيغا فدا أبا من غيتيو فودو كل دنديسا نين دندي دوركو أكمل أكن أنت دندو يو قرتي أنا خا أفركت فقدي مش أكن قرتي جري خينيا تيوف خنا متي شريانا كتي أفرفك قدي جرتي أول شيء هذا من إيسا تكابتنا في إلمان إيسا خنا قرتي دنديتي كباتي إيسي دندي إلمان إيسا دندي يشودا سيدو دبيجي سينينجي إيش من دنديا إلمان سواء أنت أنا ساين كافات إفتو لكيف سيندفتي ملكيف نتندفين بيجنا ما كنتي هذا من كنتي أردفتو تعرفي خبر جمدو تخين لما تكتي دراتو فودي قرتي إلماني في قرتي دقي فدو درام إيسانيو جند بچو جرالا بدو لما تكتي دراتو قرتي فودي رهيسي قرتي هذا كاسين كافدو فوزي قاسر ما يصير كاسر من تلنا جماعة كناديس يخو قطع يقولي في النت وأكتر دبتي تداديمنا وأنا كناديس أردفتو تعرفي خبر جمدو تخينيا وأنا سينجي شو جرتو فاتو معلومات قرتن أبليس خي أفر فكادي في أفر ركتي فكادي فكسر وأنا إنتاني أساو جرتو وأنا إنتاني خيسة قالوا جرتو فاتو عمل لي تدرا إسي هون تاسيسي من إسي في الماسيتو خبراتي فوده أدو إسي نوام برا خي سولين جرالي تبرا فكده كان لفتنا بيدي سيدي وانا جاي كاسوتا سو هان كان كاي فوزي خاميرا كان دابسي خلينا ننتخب خلينا ننتخب جرو وان تاني ميجي أو فودام تجرتوس إفتنا خيساني سلو إفولكا المان ميجي أو مرة رابوتشيسا بدو خيساني ميجي أو تاني أسفوني أدادا تاتوفي بكي جتنسرة سلاجرون سنجي سيفيو بريس خيتو سينديس فاتم ما في ده ما في ده واني في دنيا بابا فراتون بلسينه خرانا جاتين فراتو من ساعة من ساعة بنيسة لكن في الرأي في القفا دل يفتون عند اللي جتشوك الموسات من بس كيف تقول أنا ميدا وتو تميديا ترى راقبيت انتو إيفي فينا ديبسن خافو ده كونيس قربان كون إبراهيم الموت ناس أنكو بانكب داوتوتا يو داوتوتا يسنجلن قرين يسلمانو داوتوتا ياتو خفوزياتن متى جو إني ودي ساتو ده كيفدو أنا خيسابي بولتيسا خيساباتي إيفي فاطمة نوسي الموجي عن درجة القبة ناني قافتو مالي في الراقبان قب الموتنا مالي في إسنيبنين كخدا سنة مسي عمل نجورو قبان قب نانا والله فاطمة بالغ ما تنرى قدابة شبانا نافيتس ولد دبر سيمين زمي باي خاي هردوتو دافي خبجمتو تخيني أكما قرتن كانتي فاطمان دقودة تنجرتو بكتناتي أنا اللين إسي اللين ديسو هم إسي وان كانوا خاسر رئيسي تيفتو في إبراهيم نجي أولي قوته المو إسي تلي دي بسني في الرمهم بسوفين تا عمل أجايبة كابتن تلتي أو وتياتي أسين تيم تأسيس فدي يور رابطة إبراهيم واني سيدا مرجع فدو أكما دينغ داسين نانجة تسنتي أن قالي أن ترى ما فاطمة سين دقي ملي أنفا إفتوهم بيخو نانجة تسنتي سيفيسي والتاتني وانا كان أوجو جرتن أو بريزخ يبدي تيرتو خن الرادة قدابة شبانان المون لقاراتي تبكى جيستون كابتو ilmo hadaaf sharafaan deebis odoo kabajaa qabdu ammoo namaa jira akkanatti ilmoo tanaa sirraa fuunee jechuu dhiiraa jira ibsuudhaaf deebisuu ni dandeenya dhugaadha ilmoon teeti ammoo akkatti fuute kanatti miti kabajaadhaan gartee odoo mashaakilin dhufne ilmoo namaatis hin jeeqin sammuusiitis hin nyaatin mana deebisiif ilmoo fiidiyootii san arguuf teesse sibirallee dhufuuf hin ta'a kabajame immoo waan tirtu kanarraa dhaabbadhu fuudhamaan fuutamteetiif fuudhamtee jirtaat akkumaan isin hin joottu hordoftoota kiyya gartanii mi harka akkasii facaaftee kuttu harka hanna bare dooluu sosaa jette badii silaafitti hin beekne ani viidiyoo hin jiru badii fi beeti waan dalagu jiran beetiisii fi Ibraahim anu mana na dhiiftee deemti akkatti jiran kana itti haafufanii akkatti booda oolmaan gara hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hamma viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh